nama artistii guddaa kabajamaaf jaalatamaa akka biyya Itoophiyaa qaban keessaa tokko Joorji Abbuu gimaatam. Kun yoo site akka biyyaatti manguddoon gaafachuu abbaa gadaatiin gaafachuu gama dandameen gaafachuu kana bira dabartii immoo seeraan gaafachuu laal kana bira dabartii seeraan gaafachuu yoo manguddoo fi abbaa gadaa dadhabe seeraan yoo dadhabe immoo us shataap yu maus hin qabdu birrii takkayyuu qabdu goda ustee teessa jechuudha. Kanaan miti asirra fideeti miskiina wal ficciseetti taanaan asirra teessa nik. Abo waa'ee miskiinaa dura dhaabbanne obboleessoo. Nuti hoolaa miti obboleessoo hanga yoom namni hoolaa nuun jechaa oola. Nuti hoolaa biyya rabaati miti mana dalagatee bulu. Dalagaa ajandaa abbaan badee yoo fide olii dura dhaabbanne nuti. Abbaan barbaade kan namaa deemee fi arrabsu. Takkana yemina. Wallahi jinni laa dhaggeeffadha. Namni ajandaa kana fide amma fakkeenyaaf yeroo hunda nuti wal beena beeka. Nuti amma fe'ama soos gubbaa hunda wal beena. Ajandaan kun akkamitti dhufa beektaa? Keessaa wal maratee dhufa. Amma ajandaa baay'ee moo hodus gochuun barbaadoon. Namni keessaa wal maratee dhufa baay'ee. Ajandaa fiduudhaaf. Ajandaa gandaa fiduudhaaf ati kiyoo uwwisan siin uwwisa. Wallahi akkas fa'aa waliin jedhee nama fiduufaa jira. Kun ana mata kiyya. Qamaalaam. Ajandaa dhufa gaafa jedhan ati miskiin raasamatti uumamaa jirta ga'andummaa kanarraa baatanii abbaan birrii itti kennate ofiitti kennate abbaan irraa fuudhe ofii irraa fuudhe. Seerri lafa jira walirraa fudhatanii gandummaa keessaa bahi dhugaa jiru dubbadhu biroo. Fi kuullee yoo deemuu baatte silaa shari'aa kuullee samtu naa ta'u. Galatoomi. Yaada bubbeen jiru kanarratti yaada koo qaban. Dhaabbuu caalaa jaarota koo qaba. Ganama sana ajandaan gad dhufnaan caalaan nama jiru mana badhaasaatti maal jennee yuti? Wallaahi jecha caalaa kana biran kunne namni gandummaa waliin nu naquu qabu murtii guutoo fi hamsaajii fide ijoolleen teenya nam tokko dubbatinaa nuti jara raggannaa jenne. Fakkeenyaaf akka ijoolleen asii ganama gabbaatee mana banattee addaan ta'e jechuudha. Silaa nutis mana banannee waan akkasii jenne gandummaan dhufe. Caalaan faan kala waan akkanaa seenaa nuun jenne hin seenne nuti. Ajandaan akka gandummaa dhufe beekneemi jalaa dhiifne jechuudha. Ajandummaan kun gandummaa dhufe. Wallahi ammalaa ganama san gizee wajjin haasaa bule anjala taa'ee dhaggeeffataa bule. Ajandaan kun eessa kan deemuu fi eessarraa akka dhufe ganama san wal agarree mana murtii wanti ajandaa kana akka karaa gandummaan dhufne dura dhaabbachuu. Gilaan ganda kiyya yennee harka warra qaqqabuututti iyyuu gandummaaf nu saaxilee akka gandummaa wal finnu nu taasisuu jira. Ganda kiyyaan harka warra hin qaqqabina. Dhugaa jirtu. Obboleessamee maantaan itti himi dhugaa jirtu itti himi du'i. Wallaahi laazim. Dhugaa jirtu itti himi du'i. Hattuu qabdee yoo fiddi. Hattuutu amma fakkeenyaaf an hattuu ta'eetiin jinni yoo hattuu ta'e jinni hattuu hin madhaan. Fuuyyuu mataa kiyyaa hattuudha. Yakkamaa akkamitti himata? Hattuun hattuu akkamitti himata? Hattuun hattuu akkamitti namaan jedha? Inti isin okko. Hattuun wal geesse sirriitti ol yaate በውጭ ምስጢረ ጎረታ አሲ ዶራል ዲበተ ኮቶ ከተርገኒ ዶራል ዲበተ ኮቶ ኮራ ስር ገባቴ ባክ ጃርቲ ቴኛ ኦሮ ኢታላ ቴኛ ከስኑ ያላያተኒ አን ወንቴ ነጉቤ ከይሳ ተኮ ጅራቴ ፊደኒት ትደውል ያኒ ኒበር ሚያስ ኦዳዳ ላል አማን ፈከኛ ፈሞ ቦሌቲ ጃርቲ ፈራን በደሳፍ ጀላቅ ባቹን አማን ነጋ ፈከኛ ሆነ ከጫላቲ አማን ነጋራ አሽቲ ጃርቲ ፈራን በደሳት ሲኖ ቦሌ ያኒ ያነን ትደውል ያኒ ትደውል ዘን ሜላ ፈራን ጉዲች ሳልጲሱ ላላሜሲን sirri gifadha faraan artistii nuti qabanyu hedduu jaalannu salphisuudhaaf itti dawwale yaani gasirra taanii itti dawwale xiixii darre godhe bilbila keessa gurra keessatti akkasii afaan qabatee taa'ee jechuudha faraan baddeessaa. Kun maaltu godhe uummata kana jechuudha. Uummata hudduu fi afaan isaa akka buqqeetti aja'u. Wasak kana ka godhe murtii guutuu fi hamsaa ishee jaabere jechuudha. Uummata ijoolleen daa'imni ajajju. Bushtii uummata ajandaa barbaacha wanti isin hin goone tokko jiru. Wallahi ajandaa barbaacha yookaan viyuuf jecha wanti isin daleen yoo jiraate lubbuu namaa baasuu qofa. Lubbuu namaa yoo ni baaftan isin baay'ee gimaatam. Ajandaa jaarsaaf jaartii fuutanii ganda deebiftanii akka ijoolleen gandaan wal fixxu ihee alta saakallachuu. Kun isin hin mijja'u isiniif isin tartiiba isin hin galu kun. Dhugaa jirtu walitti himneet hattummaa ta'e isin adabattaniit kabaja keessaniin teessaniit nagahan namni akka dhiiraatti gaafa wal lolus wal garuu birri nyaattee dhuftee ijoollee daa'ima biyya arabaa walitti naquu hin dandeessu kanaan amani. Amanan osoo ijoolleen arsii ganama san mana banatte oh my god irti arsii kanatti kontirool isaa miiliyoona 5 bitame harargee ilmaan akkansi osoo jette ijoolleen arsii taarargeetis gabbaatee gaa ilmaan haadharaa hojjechuu hafan qabdu booda maaltu deema qabaa fi daarsii qabaa fi daarargeetu deema jechuudha. Kun isin yaagalu yaaqi saayikiloojii sammuu teessanii tana hojjechiisa sirriitti sammuu teessan tana banaa sirriitti hojjechiisa. Kanaaf deemti jechuudha dubbiin booda deemti bakka tana galti. Kana ka godhu eenyummoo tiyyuu shuxaame jara akka Hamzaa Shee Jaabiriif shuxaami jara akka gartee murtii guutooti jechuudha. Hattuu himattu. Hattoota mataan isaaniiyyuu hattummaa irraa hin baane. Gaafa hattummaa irraa baatanii akka nama qureeshii taatanii ukaalitii mataa keessaniitii fi waan dhugaa dubbachuu irratti hundooytan isin hojii girra. Haala balazaa dammoo
hudduu abbaa keessanii seentan jechuudha. Gimaataa. Ajanduma jaarsaa jaartii wanti asirra isin fichiisu tokko hin jiru. Birriidhaan. Ajandaa jaarsaaf jaartii wal dhaban duraan isin walitti kannine isin birriidhaan fuune dandeessan seeraan dadhabdan heeraan manguddoo biyyaatiin waa hundaan dadhabdan taana dhiisu. Jaarsaaf jaartiin miidiyaarra dhufanii waliin fuune. Jaarsaaf jaartiin miidiyaarra dhufanii waliin jaalanne. Laal. Dandeessu heeraa fi seeraa manguddoo biyyaatiin abbootii gadaatiin namoota gurguddaa yaali. Joorjiin nama xiqqaa miti baay'ee ta'e. Nama artistii guddaa kabajamaaf jaalatamaa akka biyya Itoophiyaa qaban keessaa tokko Joorjii Abbuu Gimaataa. Kun yoo site akka biyyaatti manguddoon gaafachuu, abbaa gadaatiin gaafachuu, gama dandameen gaafachuu, kana bira dabartii immoo seeraan gaafachuu. Laal, kana bira dabartii seeraan gaafachuu. Yoo manguddoo fi abbaa gadaa dadhabe seeraan yoo dadhabe immoo shataap yuumaas hin qabdu birrii takkayyuu hin qabdu. Goda istee teessaa jechuudha. Kanaan miti asirra fideetti miskiina wal ficciseetti taanaan asirra teessaniik. Aboo waa'ee miskiinaa dura dhaabbanne obboleesso. Nuti hoolaa miti obboleesso hanga yoom namni hoolaa nuun jechaa oola. Nuti hoolaa biyya arabaati miti mana dalagatee bulu. Dalagaa ajandaa abbaan badee yoo fide olii dura dhaabbanne nuti. Abbaan barbaade kan namaa deemee fi arrabsu. Takkana yemina. Wallahi jinni laa dhaggeeffadha. Namni ajandaa kana fide amma fakkeenyaaf yeroo hunda nuti wal beena beeka. Nuti amma fe'ama soos gubbaa hunda wal beena. Ajandaan kun akkamitti dhufa beektaa? Keessaa wal maratee dhufa. Amma ajandaa baay'ee moo hodus gochuun barbaadoon. Namni keessaa wal maratee dhufa baay'ee. Ajandaa fiduudhaaf. Ajandaa gandaa fiduudhaaf ati ci uwwisan siin uwwisa. Wallahi akkas fa'aa waliin jedhee nama fiduufaa jira. Kun ana mataqi. Qamaalaam. Ajandaa dhufa gaafa nama tokko rukutuudhaa kan akkasitti karatti kana jira jechuudha. Dhagee jaala. Yoo gartee haqa dhalaa barbaaduu taate biyya arabaa tana keessaa namni ganda gaaraa dira dhawaa mana jaarrate maallaqa dhalaati kana haguuranii bitanii namni mana namaa kana hundaa hatachaasu mana bitatee hatachaasu eegantummaa dhiisanii dhiirtummaan argee keessaa kuma 700 hin nyaatin ka miliyoona hin nyaatin ka kuma 300 hin nyaatin hin jiru dura ka argee kana masaa achi booda Joorjii gaafannaa arsisii guddaa alaabaa Filistiin ol qabe boleessoo nama kana gattakeessuu jechuun barra koodhaan tana fakkootti laacha kanaa barbaadu wallahi billahi Gomso jira barga bumma jiru hawe jubar. Guduufan artistii guddaa kabajamaaf jaalatamaa akka biyyattii qabnuudha baqa. Taawaqino baqa. Kana kun immoo tiyyoo asirra deemee biiliyoona 10 nyaate osoo miliyoona 15 miti rabbiin uume kana si kadhaa miliyoona 15 miti kuma 350 miliyoona nyaate waan agartee yaadataa jiru itti baankii raame siin agartee ittiin bitasan osoo Joorjiin kun amma yaadsa nyaate wallahi na bira talaa balee haraami miti. Akkamitti lamen jaartisaati waan barbaade irraa nyaachuu barbaadu taaptaap godhu wajjii rafuu mirga guutuu qaba. Qaalichi kun turuma takka itti haayati waan qabdu guutuuf wallaaltee waan qabattu waan dhiiftu wallaalte tana sirra gayyaani. Laaboo haqaa hafe dhageeffadhu miliyoona 5 hafe dhageeffadhu waan wallisaateef miliyoona 20 miliyoona 5 hafe miliyoona 5 hafe waan wallisaateef kun turuma miliyoona 20 qabdi. Qaalittiin san miliyoona 5 dabaluu diidamoo ta'uu qaba. Miliyoona 5 dabaluu baannaan. Ni ragganna. Afaan Oromooti. Miliyoona 5 dabaluu baannaan. Miliyoona 5 hafe. Omaataa oncana aldiinak. Yes. Dabali miliyoona 5. Miliyoona 5 dabali. Wallahi miliyoona 5 dabali. Yes, abbon topdi. Ofisi fi kan ta'e jaarsi fi kan miidhaan nama ta'e. Ajandaa galtummaa. Nuti shamana kan qabu takka abbon topdi nama qabu. Dubbiin uummata namaa beekaa dhugaan jirtu. Akkuma walitti kananitti walirraa fudhatan. Wallahi dhugaan tanumaan isin dubbadhe tana wallahi fudhaa. Yoo rabbiin isinitti hime fudhaa wallahi dhugaan jirtu. Jalaan dhageena. Wallahi shawwati mina. Ani ilaal ani amma kuin dhaggeeffadhu. Amma arsii irraa hin fuudheef keenya amma sotaasuun. Dhimma irraa hin fuudha. Walagga irraa hin fuudha. Barbaaddeen na nyaachifte taanaan miliyoona 50 yoo na nyaachifte mirga qicha baga nyaadhe mee qoy baga nyaadhe jaartii tiyya irraa nyaadhe yoo jeen mirga qabu namni kun ni qabu. Hai. Lafarratti haasoo qaban malee. Maaf salphifta. Tokko gadi fiduu qabanii. Jaartii isaarra nyaatee bara jaartii isaa nyaachisee bara ምንድን ነው eenyu see jennee ati mataa keetu yoo hattuudha hattummaa jalaa karaa qulqullinaatti hin deebine eenyuun si ayyame maan na fakkadallet eenyu see jedhu gaafa hattu nattu qasastu dhageeffadhu wallahi zabulul akhir jirra cala zabulul akhir jirra akkam nattu qasasti akkam hattu akkamitti hattu nama nyaatti barsa Hai, ampalnya ni tak ada kapten ini lah, ada kisah.
Wayyaa eeguudhu la qabdani dalagaa baaqi. Ifi ta'anii. Aboo nuti yaa kun wantu miskiina arra wadantu qabdu waan akka yaadira. Wanni akka dura dhaabbatu maallaqaatiin. wallahi jinni jaratiin kun mee xiinxalaa mee kan wanni ajandaan kun dhufeef wanni ajandaan kun gama miidiyaa dhufeef maalii jedhamee Gandaa waliin nama gosa dhufe. Waan biraatiin. ajandaan kun gandaan wal qabata wallahi billahi anamma edee yoo xiqqaate gasti nama lama sadii moo kana horeetiin joolee teenya taarsitiin dhiisaa waan kana jedheen nama gasti nama sadii moo kana horee dhiisaa keessaa baa nuti dhugaa jirtu walitti hima laal jedheen jira edee gasti maaliif hin beekta ajandaan hore gandaa deebii miskiina walitti ofuun faayidaa nu qabdu jedha keenya geera kaamadura miidhameeyyuu wallaahi laazim rabbiin gana waan nu godhu hin beenu sinigalee moo sinigalee rabbi waan nu godhu hin beenu sinigalee soo kanaaf ajandaan kun deemee eessa deema wada miskiin iyyata qaraarra banu itti dhiyaachuu jira miskiina dhaquudhaaf wallaahi naa mara ajandaan kun miskiina dhaquuf itti kalaayee jira jechuudha soo kana mootiyyuu hattoota maqaa harargee dhaatee feemas jettees gubbaatu warra akka murtii guutoo warra akka hamsa shishabir wallahi laazim jechuudha isi yoo waan kan itti la usoona wanti takka dhufte usoo lolli gandummaa tokko ka'ee itti gaafatamtoonni hamzaa shajjaabaree fi murtii guutoo indaatti rasaa inni irraanfatiin kana muka hudduu si keenya sitti himna jechuudha gimaataam ajandaa jaarsaaf jaartii fiddee asirratti ummataan burjaajeessita jechuudha. Jarana. Maala. Bar ilmaa namni tokko maal jira? Caalaan dheengadda ka garteetiin inni huddurraa fakkeenya hudduu hangaaturraa nu dhorkaa ture minaam nama ijoollee ni jira. Ani akka caalaatitti waan na fakkaateen dubbadha. Waan na fakkaate yeroo isin jedhu miyyoo sana amma dogongortee goote tammar dogongoraan godhame. Tumbar jaalattee heerumtee jaalattee salamteera. Maali kun afaan Oromoo siin galuu? Oi, jaalatteeti bar siitu giddiinti geesse nuu giddiinti geesse kana. Sambar dongorameeti bilbila keessa hatameeti bar iimeelii namaa seenameeti bar kan hatamee fuudhame. Sana akkasitti adda baafadhu iimeelii namaa cabsitee seenuudhaafi kanaaf isan walitti uyyuun dhufu baran jennaan kana baasu ta'a jechuudha. Mahayyim waan akkanaa kana faana sina. Sini galee dhugaa jirtu dubbadhaa ganda kiyya ganda kee guutuu anaa sirra sii kaa'e tokkoon kee abbaa beekte ta'e bushtii ganda maal qabdaati diqaalaadha si jammar. Haadha raawwatee si fudhaa. Baanee kana booda jaalalli na qabu yoo jiraate jaalala akka nama sa'aatiin misaa gizee irra tare haa ta'umaaf midhaan nyaatu jaalala akka sa'aatiin qursii namni sa'aatiin qursii gizee irra tare jedhee haa ta'umaaf waan takka nyaatu waan akkasii malee neebar. Amma geemee yoo taphanne mataan dhaabbadhu yoo hin jedhine mataan dhaabbataa? Mataan dhaabbataa? Maal jedhe? Maaliin dhaabbattaa? Mataan. Wallahi lukaanuu giddii dhaabbataa jira bara kana keessa. Maa inni zaanaa harta akka tokko yaa lukuma tanaanuu giddii dhaabbataa jira. Maa rabbi jira waan tiraanspoortii siif kanfalaa viidiyoo takka mana dalagin chaalenjii wayii qaba ayfoonii. Wallaa. Waa rabbi. Kooloo kuma meeqa? Taphadhu geema sharana godhiiti viidiyoo takka bareedduu si dalagi. Maqaa keetii namni dhaqee fooloorsii kuma 68 yoo geesse yookaan kuma 75 yoo geesse yeroo feete kun amma isaatan sharana godhadhu abbaa feete cabadhu. Meeqa fooloon isaa meeqa qabata sirraa? Kuma 62 mukaan si hojii kanneen kuma 68 geera kuma 100 barbaadanii. Ji'a meeqaatti? Ji'a meeqa maali? Torbee tokko hayi. Warra Dubaay taanaan fuudhin chaalenjii. Warra Dubaay taanaan chaalenjiin fuudhin. Kun bari wanti sanii bar saadii ka abbaa tama mubaarak fa'aa akkasitti iPhone kan tokko nagarree. Ati jalqaba irra fudhadhu birrii tante yookaan ammoo walakkaa qoodan. Ati viidiyoo naan dalagdu fedhu haa fudhatu inni. Mucayyoo yatiima takka tan abbaa asiin dura biyya jalaa ajjeesan takka wallagga natti fakkaata gaayis mucayyoon sunsaa dheengadda kana hin jettee mimmaan bootti rabbi jedhaate. Fooloo eessan geette. Ati waan sinja kariyaatti ati kariyaan naa godhe naa goota moo goota. Akka naannoo siif hojjedha wallaahi. Hayyee dhugaa naa jettaa? Wallaa billaa siif hojjedha akka naannoo. Hayyee hojjedhaanis diyuutiin godha namoota baay'ee akka diyuutu godhanii taasisa.
خلاص أكنا ديتنا قوتني guys amma namni dhibba firoo jirtan kun diitiin gootani diitina gootan mun gootan ما إذا جاء فولي كأكاونتي يوران فوليني بلاش ما يجدا كهذا شنو سمالة never in the akkasi wallahi akkasi baleen ta'u laan amma yoo akkaawuntii sir kan jiraatin namni dhaqee fooloo godhu kun baay'inaaf yoo akkaawuntii sir yaate amma kan itti seenaa viidiyoo irra dalagaa live dan sente kasila akkasiin godha jedheeti garuu inni nama biizinesaati beekta nama dukkaana gurguru dukkaana moobaayilaati dukkaana ndee gurguru rakkoon qabu kaa sa'aatii gabaa isaa laal sa'aatii inni gabaa gurguruuni ati viidiyoo marra hojjetta maa kun ka gadaatu ka asiin duraan nuti bar anaaf aslii bira ture ji'a tokko ababaa sadi guuta akkasumallee damdaamu fooloo gootu aboo sadi kannaa daba aboo sadi kannaa dhagoo jirtanii guys wanti saadiq dhagoo jirtami nakkan boodachi deemi kaunti osoo nakkan deetee nama iyyuu itti karan duree hambaa jiru wallahi fooloo godhaa jiru itti karan ifiifiin goose ifiifiin asirra taa'ee itti guutaa nan beeka yaa ababuu guutaa guys thank you caaliyyee thank you obsa nama tokko hafe nama tokko guutaa dafa biyyeen isin ayattu yoon ta'an isin iyya malee hey nama tokko hafe ababuu tokko namni biraa tokko guys namni biraa tokko namni guys mee tap godha deenga narra deemee namni biraa narra deemee baafate deenga walla narra deemtu wallahi tap nu yusran deeman woy dhugaadha narra deemta tap godhu maal taatan guys amma sadiin baay'isa guys any gift is triple dhugama wallahi abbaan barbaade narra deema abbaan barbaade triple abbaan man barbaade anatu sin injee triple waan qabdan as keessa dhadha caalaa kiyya maqaa keetiin akka ta'u warraan akkam jiroo triple guys iskeen biyaati isa tap godha guys jagammaa kuma dhibbayyuu ngalle tap guys ada mati adu guys triple kun zon gilanu mani guys triple kana keessatti waan geessan godha dafa shawri sini agalchu shawri galcha baay'ee yoo mun jifadhi shawri galcha waljaalate baga ya waljaalannes baga guys family let's go hey san qabu je hada faate irratti noon jiini kijiba qullaadha je kanti qullaadha je bale ma kijibdu ma kijiyafta simbe wanu oli gad akkawanti qullaadha je ni kijiba higa hayye yo wan birata dabden hayye tap kanatti mudda tap